akkana goot si amantii dhabuudhaaf mataa irra seejjataa jiran. Sadii jedhe afur ergama sii kennan pipi yeroo ammaa kana hojiin isii sibiilii uffiftee akka kiyyaaf keetitti gassi dhiifti. Eega gassi dhiifti koorsii sii kennitee akkuma magaraja duubaan Jawaarii fi akkasuma fa'aa irratti ragaa dharaa ba'uuf deeman san ummata Oromoo irratti illee akka ragaa dharaa baatu sirratti jab godhaarta. Dhaageeffadhu gurra qabdaa warri poolisii Oromiyaatii fi dabarsaa fi ittiin kafallu waan ta'eef ammoo haadha gaani poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa warra federaala keessa hojjetan warra milishaa taatan hunda keessan pilaanii nafxanyaan isinii jalaa isinii baafte dhageeffadhu. Kaakka Kaasawun Camadaa, kaakka Abiyoot Kaasaa, akkasumas ammoo Daani'el Kibrat gubbaa sanii taa'ee amantii walitti buusuuf milkaa'uu dhabe. Hin danda'amneef ummanni Oromoo ka'ee dhaabbate, tokkummaadhaan ka'ee dhaabbate, amantiin illee milkaa'uu hin dandeenye. Qabxiiwwan hedduu ni kaafna asirratti waan jiruuf. Ammoo qabxiin ijoo wanni kaasuu barbaade asirra duraan dursee waan kana gadi qabee dubbachuu waan fedhuuf. Wanni isaan hojjetaa jiran yoo Tigraay waliin lolli banamuuf deema, hojjetamuuf deema, walitti dhaabbachuu wal loluuf deemani, dhaa'uuf deeman gaafsan milishaa Oromiyaa tajettu takka jedhu. Takka illaqe. Lama poolisa Oromiyaa. Sadii poolisa humna addaa Oromiyaa. Afur warra federaala keessa jirtan Oromoo warra taatan tokkoon pilaanii irra isinii kaaniiran naannawaa ati jirtu hundarra. Dhageeffadhu ati as yookaan ammoo ala jirtu kunis fira kan kee warra fira kiyya jettee kan nagaan keessa dhiiftee teettu kan itti guyyaa takka ittiin dubbanne boru akkuma ilmaan Oromoo haati Oromoo abboonni Oromoo daa'imman Oromoo gudeedamaa ajjeefamaa sammuudhee akkuma Kaasawun Camadaa jedhe sammuudhaan san rasaasaan sammuudhee akkuma jedhan san dhaansan boru ummanni Tigraay illee mataa dha'uuf qophaa'ee taa'aa quba qaban. Maal jettare? Ummata kan hiriira jalqabaa keessa bahee deemuuf ta'u ummata Oromooti. Qeerroo fi qarree yookaan ammoo humna addaa poolisii milishaa waan akka Oromoo ta'e warri fuula irra dhufee dha'uuf deemu ummata kanaan wal loluuf deemu afoo kaa'uuf deeman ummata Oromooti. Sababni isaa maali jedhiin jettee gaafatin. Sababni maali jettee nan gaafatin. Dhageeffadhu. Ati ummata hiyyeessa kiristaanaa tutte. Ummata hiyyeessa ummata nagaa ummata kiristaanaa tutte. Ummata nagaan jiraatu ummata musliimaa tutte. Ummata nagaan sablammoota waliin qabatee waliin nyaatee dhugu bishaan yoo gaafatan aanan kennuufi. Ummata kana nagaan tutte nagaan jiraadha jettee yaadin. Yaa warra poolisii Oromiyaa taat, waa warra humna addaa Oromiyaa taat, yaa warra gadhee taatan ergamtoota nafxanyaa mililikii taatan. Dhageeffadhu. Hiriira jalqabaa irra hiriirtee warri TPLF wal loluudhaaf dhaabbattu maqaadhaafuun toltu rifereendamii uduu mootum yookaan ammoo Itoophiyaan jirtu rifereendamitti adeemsifame jedhanii haasa'anii maqaafillee taatu takkallee taatu lamallee taatu hin dhukaasnaadhaaf qophiitti jiran. Tigraay ammoo waan fedhe dhufa malee seera biyyaan cabsu wanna fedhe dhufa malee filannoo kana gad hin deebisu jechuun jira. Listen to me. Dhageeffadhu. Deebisu jira. Gaafsan sarara jalqabaa sarara lammataa namni qabatee deemaa jiru dargaggoota yookaan ammoo ergamtoota nafxanyaa warri taatan uduu mindaa manguddoon Oromoo qabeenya Oromoo irraa kasimindeesse federaalaa miti. Kasimindeesse ummata Oromooti. Gibirri karraa guuramu ummata Oromooti. Qaranni karraa guuramu ummata Oromooti. Daangaan kontiroobaandii seentuun takka takkaan yoo fudhatte ummata Oromooti. Qabeenya ati argattu warqiin ati baastu Oromooti. Kuduraa fuduraan ati baastu Oromooti. Jimaa ati nyaattee ati ittiin mirkaantu Oromooti.
nyaanni ati garbuu ati nyaattee irree baaftee onnee kee dhiibdee ati deemtuun ko Oromooti. Daabboon ati asii ittiin taphattu yookaan nyaattee ummata kanaan horii ati qaltee hoolaa ati qaltee waraana nyaachiftu ko ummata Oromooti. Kan horsiisu Oromoo, kan qotu Oromoo, kan sii fidu Oromoo, kan si nyaachisu Oromoo. Yaa ummata salphataa. Yaa ummata salphataa. Yaa ummata salphataa. Oromoo wanni sii pilaanii sii godhaa jiran dhageeffadhu. Dhageeffadhu warra ummata Oromoo kaleessa fakkeenya yoo laaltan dubartoota Oromoo kan Harargee keessatti dullaadhaan uleedhaan dha'uudhaaf itti bahee uleedhaan dubartoota achi keessa uleedhaan tumaa afoo waraana itti qabee tumu wayyaanee miti. Wayyaanee miti ka tumu jiru. Afaan Oromootiin arrabsee afaan Oromootiin itti dubbatee ofirraa ari'utti jira. Imagine kuni maal agarsiisa? Wanni hojjetamaa jiru ilmaan Oromoo bineensa nyaachisan. Dhaaga'e bineensi si nyaatuuf deemaa isintu nu nyaachise. Kun ilma namaati. Ka ajjeesanii bosona keessa darban. Ni agartanii? Ilma namaati ka asii ajjeesanii bineensi irraa nyaatee miila harka irraa muranii eega lubbuu namaa baasanii booda fuudhanii bosona keessa darban. Nama seera mana hidhaa keessaa baasanii jechuudha. Yaa Oromoo bar mana si seenu jiranii bar. Qabeenya kan kee balleessinee bar. Hin agartaniimi. Kanan agartaami Oromoo. Baadiin keenna maali? Ati mana teettee seeraan hidhamtee seeraan waan fetes yoo taate kunoo mindaan kan kee kana. Ati ummataaf hirmaattee ati warraaf dhaabbattee mindaan kan kee kana obboleessa keetti sii deebisuuf ta'u. Kun nama mboochisu yaa Oromoo. Nama dhiiga namaa ilma namaa yoo akkana godhan namatti dhaga'amu. Ilma Oromoo ajjeesanii reeffa bineensa nyaachisan Awwadaay keessatti kaama isin agarsiisu kun Awwadaay keessatti kan nyaachisa jechuudha. Reeffa isaa ajjeesanii eega jedhaniif booda fe'anii bosona keessatti darbanii bineensa nyaachisan. Waraabessi ilma namaa haga nyaatutti uduu ati bakka san jirtu uduu ilmaan Oromoo sibiila baadhattee deemtu. Uduu sibiila ati baadhattee deemtu ilmaan Oromoo rasaasaan fixanii ilmaan Oromoo kokkee qabanii si biraa baasanii hinduutu uduu jiraan jirtu. Sibiila baadhattee teettee uummata Oromoo ficcisiifta. Siiqotu jirti jalre. Du'aayi rakkata, du'aayi miskiina, du'aayi uummata nagaa mana ati seentee ajjeefte sun sii hojjechuuf deemaa jirti quba qabaadha. Quba qabaadha. Takka takkaan guuranii waraana si naquuf deemanii quba qabaadha. Ni kafalta tanaatillee. Bar waraana feete keessa oogalte tokko du'aayi haadhaati haati tantee tasi dhalte si abaarachuu jirti yeroo ammaa. Harki ati haadha dhoofteen suni gurbaa harki kan kee haa cabu. Gurbaa harki kan kee haa cabu. Sibiilaan na dhoofte sibiilli si haa nyaatu. Kabajaan irraa mulqite rabbi kabajaa si haa dhooggu. Du'aayi harachuu jirtaa bara. Yaa ilma Oromoo achi keessa jettee du'aayi harachuu jirtaa ta haadhaaf abbaa bara. Du'aayi fudhachuu jirta achi keessa teettee ilmaan Oromoo rasaasa itti roobsitee booruu bakka seentu laalladhu. Boroo miti addaa mindaa tana kafaluuf teetta. Si hiriirsuu jiran daangaa Tigraay irratti. Daangaa Tigraay irra si hiriirsuu jirti ka maal taatanaaf tanyaan. Yoo keessa jiraatte shakkiin sirraa qabdi. Ilmaan Oromoo warra poolisa keessa teettan warra
humna addaa irra jirtan milishaa federaala bakka hunda keessa jirtan isin fidanii isinirraa shakkii qaban gaaf tokko natti ka'an gaaf tokko sibiila kana nutti garagalchan isin amananiin beekan daqiiqaa takkaaf seekendii takkaaf isin amaniin beekan uduuka amanuuti bar abiyyi waraana asii dhiisee Isaayyaas isinirraan fudhatu bar akka salpha fudhadha Oromoo miti sabab lama kamiyyuu amanu Walaayittaa asiitti dhaabbatee jira takka Oromoo asiin Oromoo naannoo 11 itti dhaabbatee fixu jira keessattuu Arsii fi Harargee itti dhaabbateetu jira Amboon ukkaamsee irra taa'u jira Jimmaan ukkaamsee irra taa'u jira Walloon ukkaamsee irra taa'u jira akka hafuura hin baafnetti waraanatti naqee jechuudha kun hundi ka tumamneen ka diqqaanneen isiniin diqqaan ummanni Oromoo ka xiqqaateen isiniin xiqqaat mindaa keessan du'aayin ummata muslima du'aayin ummata kiristaanaa du'aayin ummata waaqeffata du'aayin ummata protestaantii du'aayin ilma namaa wanni isiif sabaaf sablammii irratti hojjetaa jirtan keessattuu sanyii Oromoo balleessisuuf hin haftu atis abiyyi warra afoo ergate hunda duubarraan deebi'ee ajjeesu jira jechuudha Haacaaluu ajjeesee Jawaariin ukkaamse Haacaaluu dhimma ittiin bahee ka'ee akka inni sagalee ummataa kana hin taane akka inni bahee isan qeeqne eega isu ukkaamse eega isa ajjeesee booda waraanaan marsisiisee daqiiqaa takka keessatti namni Jawaariin ukkaamse ija ummata Oromoo ija Afrikaa sagalee ummata Itoophiyaa kan ta'e OMN namni ukkaamse namni OMN balleesse namni Jawaariin ukkaamse namni Haacaaluu ajjeese si naaftaa jettee yaadin namni Dinquu Dayyaasa abbaa miskiinaa kan ta'e Dinquu Dayyaasa yoo yuunivarsiitii adda addaa irraa baasanii aran barattoota ofii qabee ka barsiisu yoo ilma tokko dhale ilma lammataa kana dhale hiyyeessarraa tokko fuudhee guddisu yoo ilma lammataa dhale ilma biraa fuudhee guddisu qabeenya isaa waan goran dhageeffadhu qabeenya isaa waan goran dhageeffadhu waan namtichi qumceen dheengadda makiinaa isaaf kenne hojjate quba gabaadhu kuni waan Adaamaa irratti hojjatamaa jiru jechuudha kun ka argitan adiin kun namtichi qumceen kun ka hojjatu jira Adaamaa handhuura Oromoo kan taate lafa Oromoo keessatti kana hojjata ka eegamuun waraana ka tifamuun waraana ka hojjatuuf abashoota naaftanyoota lafti ittiin qoodan ka Oromooti nuka amma booda dhageeffadhu amma booda kana jechuudha ilaal namticha qumcee reeffa isaa baasee haadha isaa jibbaa ummata Oromoo irraa qabu jibbaa ummata Oromoo irraa qabu lafa isaa reeffa lafee haadhaa guuree achi keessaa baasee Goojjamiif Gondariif galfate ammas deebi'ee nurratti nu ikonomii isaan barbaadu fedhu funyaanii isaan haa ba'u Itoophiyaan Oromoo malee dhaabbattu yoo jiraatte daaraa haa taatu ammas isin himna Itoophiyaa wayii immoo akkuma jedhan san Oromoo yoo hin jiraanne taate Itoophiyaan miila takkaan bakkee jettu hin qabu quba qabaadhu namtichi kun kaleessa fuudhee kenneef kaleessa makiinaa baasee kenneef baga ajjeefte baga Oromoof kana goote kan jedhuudhaan nama hojjetaa ture ilmaan Oromoo irratti imagine amma hoo maaltu deemaa jira qabeenya kana kan Dinquu Dayyaasa Soodoree Riizoortii jechuun ni agartanii Soodoree Riizoortii bishaan akkanatti itti yaa'ee kana akkana godha
bishaan kana uumamaan itti dhufe moo mootummaa dhaqee Ginedar yookaan ammoo karaa baasee ofii isaatii karaa baasee karaa waan kana irraa balleessuun yoo gube addunyaatu quba qaba yoo gube Oromootu faana jira addunyaa qabeenya isaa tan harkaa balleessuu yoo barbaade ka'ee karaa qotee bishaan kanatti yaase moo dhuguma waaqatu bishaan kanatti baase gaafii biraati akka deenga dawaadaa gareef achirraa yoo sii kenna asi bakka kakana taru sii kenna jedheen Shaashmannee irra gaafaman isaa manni Haayilee Gabresillaasee gubatee jechuudha. Kanaaf wanni godhamaa jiru wanni adeemsifamaa jiru ammas taanaan borus qabeenya nurratti horte tana qabeenya nurra dhaabdu tana ajjeesi jettee harka dhooftuuf tana yoo diiguullee dhabaanne mala biraas hin dhabnu tana quba qabaadhu tana liqimsi achitti Haayilee Gabresillaasee dhugumas yoo si ummanni Oromoo dhugaan ajjeeftanii yoo addunyaa kanarraa kafittan taate haa ta'u san wahola garuu ta'a. Kanaaf gara qabxii kiyyaatti yoo deebi'e kanaaf warri adda keessattuu waa'ee poolisii Oromiyaa taatanii uummata Oromoo rasaasaan fixaa jirtan baatanii uummata Oromoo rasaasatti roobsaa jirtan waan sii qophaa'ee quba qabaadhu. Of duuba deebi'ennaan rasaasa duubaan dugda si qabaniiran takka Finfinnee mataa gasi dabarsinaan ol deeba jetteen hin hawwitu quba qabaadhu. Dhaageeffadhu takka mataa Finfinnee irraa gasi dabarsanii gara Tigraay makiinaa si seensifnaan si korsiifnaan ol deeba jettee hin hawwitu amma booda quba qabaadhu. Aayyoo teetiif aabboo keetitti illee naga dhaammadhu. Baada saree galuutti hin jirtu naga dhaamadhutti. Lama adda bilisummaa yookaan ammoo gara Oromootti dabalama amma booda achiin jettee yoo ka yaaddu taate karaan hin jiru marfamtee eeggamta kaambii keessatti akka ati hin baanetti akka ati hin sochoone funyaan qabanii si eeguuf deeman qophaa'anii quba qabaadhu. Hin seentu achiinillee gara tokko sadii eeggadhu ammallee keessattuu poolisiin Oromiyaa humni addaa Oromiyaa milishaan Oromiyaa warri federaalaa keessa hojjettan ka Oromiyaa sirriitti ammallee irra isinii deebi. Sadaffaa wanni isiniif qophaa'e achitti Isaayyaastuu isinii jira achiin kaati wal loltuun kaati walitti dhaabbatteen ummata Tigraayitti gara sochootuun qabdu rasaasa duubaa si kennan tokko kaatachiin itti deemuuf deemtu Isaayyaasitti achiin baay'ee hojjette Isaayyaas ka Abiyyi waraana kenne Isaayyaas harka mirgaa Abiyyiiti waraanaan ta'e namaan ta'e harkaan ta'e daangaa illim godheessi cufa gari dheessitu hin jirtu jaraan achi si deebisa jedhe yoo didde mataa keessa sidhaa waraanni isaa. Waraanni Isaayyaas si'ii meeshaa hiikkattee lafa gaddeeftee xiyyiitii fixattee asii deemtu achi sammuu keessa sidhaa sammuu atadhaa alaamtee ilmaan Oromoo daa'imman Oromoo umrii 10 umrii 15 umrii 3 umrii 2 olamaa'ota gurguddaa sheeka tuffattee mana isaa keessa dhattee mana keessa rasaasatti roobsitu. Waan gootee ni beekta Shaashmanneetti osseente foddaadhaan cabsanii itti osseenanii imaamaa fi barattoota yookaan achi darasaa achi keessa jirtu akka itti rasaasatti roobsan. Achi ol dabartee gara Hasaasat gara Baalee keessa waan godhan quba qabdu. Asii gad deebitee yoo dhufte Harargee irratti waan godhan quba qabdu. Olamaa waan takka badiita kan balleessine sheeka bakka dhaqee reeffa nama awwaaluuf daa'ima awwaaluuf dhaqe. Kan du'e daa'ima awwaaluudhaaf awwaalcha daa'imaatii bakka san dhaqeerra rasaasarra dhaabbattee sammuu keessa dhoofte yoo ati illee dhoofne du'atti ati bakka san jirtu dhaabe ilmi Oromoo sheenni Oromoo qeessiin Oromoo bakka ati jirtu san du'e. Kanaaf falmanna
kanaaf qarreen baatee falmatti, kanaaf qeerroon bahee mormata alaa biyya alaati biyya keessatti. Sababni isaa badii tokko malee rasaasa 20-30 itti roobsu jirta mana keessa seentee balbala dhaabbattee sibiiratti itti roobsaa jiran, sibiiratti ajjeesuu jiran. Hayyuus kee sibira fuudhanii sibira ukkaamsan gargaartee waliin ukkaamsite, gargaartee waliin ajjeeste. Dhugaa Haacaaluu abbaa ajjeessu duubeettan, dhugaa Haacaaluu ukkaamse eenyu akka ukkaamse duubeettan. Abiyyi afaaniin bahee isin sodaachisa, albaatota afaaniin bahee isin sodaachisa. Sodaa Abiyyiitiif jecha of duuba dheessitan. Akka garaan keessan uummata Oromoo waliin jiru nu'uu miti, Abiyyuu ni beeka. Nu'uu miti, nafxanyaan ni beekti. Duubatti isin beekti fagootti. Isin laalaa jirti fagoo dhaabbattee. Karaa ati itti baatuu fi karaa ati ittiin deemitu hunda, karaa ati ittiin deemtuuf karaa ati ittiin baatu hunda si eegu jirtu. Nama si gooteetti si jalatti dhugaa sitti hin fakkaatin. Dhugaa sitti hin fakkaatin si jala deemti laal. Yoo ati boqonnayyuu qabattee ka deemtu taate siyaayidis si duubaan deema. Yoo ati waraana qabattee ka warra waliin deemtu nama ajjeesa moo hin ajjeesu, nama dhaamoo hin dhawu. Ilmaan Oromoo kana rasaasa roobsamoo roobsu. Nu wajjin dhaabbatee dullaan tumamoon tumu. Cabsi jedhee miila cabsamoo, harka cabsamoo, sammuu bursamoo. Hujii kan kee hunda si qoratti si faana deemte. Warri si waliin deemu nafxanyaan si waliin jiru siyaayidii tante yookaan ammoo waardiyyaa kan kee akka ta'e adda baafadhu. Waardiyyaa kan kee akka ta'e adda baafadhu. Sababni isaa uummata Oromoo qofa duuntaan eegumsi si mataa kan kee si'i poolisii, si'i aangoo guddaa qabdu, si'i ajajaa waraanaa taate kan kasii gadi jiru duubaan si eegaa deemaara beeku. Si eegutti jira warri si duuba jiru. Sababni isaa yoo ati garaan kan kee, adeemsi kan kee, haalli kan kee, garaan kan kee gara uummata Oromoo kana dubartii dhaamte tanaaf garaan si dhukkubu taate, daa'imman rasaasni itti roobaaru kanaaf mataan si dhukkubu taate, yoo waan reeffa du'ee bineensi ajjeesanii bineensi nyaataa jiru kanaaf ati ka gadditu taate, yoo ati ka uummata kanaaf dubbattu taate sillee rasaasa santu si eeggata. Ni beekna ammoo bareechinee beekna nu uummanni Oromoo. Bareechinee beekna rakkinna isin keessa jirtaniif sodaa isin keessa jirtan. Sodaa Abiyyi fakkaatee nafxanyaa biroo jiru uummata Oromoo isinii fixu jira abshiiru. Yoo uummata Oromoo bira jiraate ammoo aangoo kaleessa dhabdanii isin lafaa ol fuudhee aangoo isinii kennee jira. Aangoo tana fayyadamuu dhabdan yoomillee aangoo tana hin dhuftanii, aangoo tana yoomillee hin qabattan. Yoo Jawaar ka qabatu taate, yoo ka Baqqalee Garbaa qabatu taate, yoo ka ammoo hooggantoonni biraa qabatan taate aangoo kana hin dhuftaniin sammuu adoochee waa'ee nafxanyaan gaafa gadi baatee uummata Oromoo tu jette tu uummata Oromoo saree jettee arrabsitee, gadhee jettee arrabsitee, baay'ee Finfinnee keessaa jettee handhuura isii keessaa baasuudhaaf dhaadatte nama gadi bahee sagalee takka kennu argina. Nama gadi bahee Abiy kabaja nafxanyaa nu duubar kabajaa qabaatte Abiyyiif kabajaa kennitii bara. Itti fayyadamtee karaarraa isa maksuuf deemti mataa isaa. Itti fayyadamtee karaarraa maksuuf deemti. Yoo mollaalle sirna nafxanyaa, yoo mollaalle istiraateejii nafxanyaa eenyufaaf tola ooltee beekti. Eenyufaaf mala dhooftee beekti. Mala ofii dhaatte malee. Yaa warra garaa bultu garaa jala galtee, yaa warra nafxanyaan bobaa jala si galfatte dhageeffadhu sii dhumuuf deemti. Waraana ati achi teettee ittiin bookkistu warri koorsii guyyaa 7 yookaan ammoo ji'a 2 kennitee fi
waraana yookaan uffata jeeshaa yookaan itti uffistee kaat ijoollee Oromoo fixu baaftu sun ummata Oromoo wayyaanee amata meeqa amata 27 aangoorra turte waggaa meeqaatiif waraana keessa turte muuxannoo yeroo dheeraa qaban alaamaa takkaan sammuu nama lamaa waliin dha'uu ta dandeettu taa'amma dullaan asii fi ganda keessa deemtee akkas nama dhooftu miti qabdu mishigii ufii yookaan itti qotattee asii ganaa fanjii karaa hundirraa awwaaltee anoositti dhufu an naannawa kan keessatti dhufu naannawa kiyya natti dhufin Oromiyaa anamma booda Itoophiyaa tana hin fedhu ani Tigraayiti yammoo aanaan mirkaneeffate jedhe Dabratsiyoon aanaatu qabata jedhe Dabratsiyoon kabajaa inni kaleessa achii ummata akkasi beelaan Suudi Arabiyaa keessa dhumate kumaatamaan laakkaan Abiyyi bahee kabajaa kennuufii dhabe Abiyyi bahee dubbachuufii dhabe dhiiga kiyya dhumataa irra saba kiyyatu miidhamaa jira yoo anillee baafne kaleessa wayyaanetu baase ummanni kun ummata kiyya barka akkuma mee maqamaafu addunyaan maanuu kabajaa irraa haa qabdu addunyaan maanuu diqqoo haa salfattu nama akkanaati saanuu haa jettu kabajamaafu gadi bahee dubbanne bar kabajamaafu gadi bahee haga addunyaan isa tuffattu adaa namtichi saree adaa namtichi dhugamaan nama badaadha adaa namtichi kun haqumaan ummata Oromoo dhugumatti ajjeesuu fi fixutti jira sabni biraa guuratee Suudi Arabiyaa miti Yaman keessatti ijoollee akkasii nama akkasii dhumate itti bahee biyyi hundi ummata kana keessa guuratee Abiyyi ummata sobuudhaaf warra fayyaa qabu guuratee dhufe gaafa rakkoon isa qunnamte ammoo dheessee manatti galee jechuudha dheessee manatti galee ummata saniif daantaa kan qabne hawwata warra daantaa hin qabne ijoolleef warra daantaa hin qabne Oromoof irraa dhaladhe abbaan kiyya yoo xiqqaate abbaan kiyya Oromoo yoo jedhu taate akka afaanii himatu sana abbaan isaa Oromoo yoo taate naasuu xiqqoo qabaataa fi ture abbaa isaa yoo karaa inni dabarse isaaf rabbitu isa beeka isa bira dhaqanii isa arguudhaan isa bira deemanii isa laalanii kootu jedhee waamee achi deemu achii gad deebee waan isa qunname qofaan namni fayyaa qabu du'uun namni fayyaa qabu karaa irraa dhabamuun gaafii biraati ammoo abbaan inshaAllah jannatul firdoosiin gala jannata keessayyuu jannata olaanaa seena kana nu'uu miti rabbitu waadaa galeef namni qabsoo kanarra du'e namni bineensi nyaate bineensaa nyaattame sayina foon nama hagasanii nama akka nama sanii urgaa'uun argitan nama akka sanii urgaa'uun agartan yaa Oromoo nama akka rasaasan sammuu isaa dhoote kabajaa achitti argatuun argitan eenyuyyuu addunyaa tanarra hin taa'u addunyaa tana biraa deemna warra ammas waan beeku qabsoo bahuu nama ajjeesisiifti jettanii sodaatina maali jettanii na gaafachuu ni dandeettan qabsootti bahuu nama ajjeesisiiftu rasaasni fe'ee uduu sirroobsaa oolanii wallaahi billaahi si dha'u rasaansi kun ammoo yoo guyyaan tantee geette inuma sidhaa guyyaan tantee yoo geette inuma madoofta guyyaan tantee yoo geette inuma duuta fakkeenya fudhadha hayyee maaliif waan kana jette abboona akkanaan hin jenne waan kana maaliif dubbatte akkanaan hin jenne fakkeenya isinii hima sheeka keenya kabajamaa olamaa fuudhanii haadha manaa isaa wajjiin ka ajjeesanii ala bahee dhagaa darbate Abiyyati diimaati gurraacha jedhe nafta nyaansi ansin deeggaru ansin barbaadu jedhe Daaneel Kibroo ati nama akkanaati jedhe itti dubbate takkalee uumaa ati badaa hojjetta badii hojjetta badi siin jedhe badi jedhee arrabse
masgiida nama waliin qabee du'aa itti godhe achirra nama isaa waliin qabee dawaa godhu ummata kanaaf iyyuu arganii ajjeesanii laa innaaf miti kanaa miti guyyaa waan ga'eef qadaaf qadarri isaanii rabbiin mindaa isaanii jannataan kafaluudhaaf mindaa isaanii jannataan kafaluudhaaf achis guyyaa akkanaa duuta jedhee barreesseef galmee akkanaatiin duuta jedhee galmeesseef sababa san mana isaaniitis seenanii olamaa san isaan lamaayyuu niitiidhaaf dhiirsaalee daa'ima sanillee rabbiin jannata fe'eefi jennaan fuudhanii mana rasaasatti roobsan rasaasa 28 ol mana keessa itti roobsan nama bayee dhagaan darban naahimiyaa oromo naahimiyaa oromo naahimiyaa qeerroo mee dubbadhu yaa qarre yaa dubbadhu yaa olmaa dubbadhu mee yaa manguddoo yaa abbaa gadaa dubbadhu wanni akka salphattii miti wanni dhufte namarraan dhufne rabbiirraa dhufte wanni dhufte gubbamaa itti dhufnaan rabbiin sababa namicha badaa rabbi balaa isatti buusu rabbi balaa isatti buusu abiyyiin sababa itti godhe lubbuu isaanii baasee jechuudha maal godhuuf isa nama ibiddaa godhuudhaaf abiyyiin nama ibiddaa godhuudhaaf isaan ammoo nama jannataa godhuudhaaf mana ijaareef gubbatti mana ijaareef rasuula keenya bira alayhi salaatu garasitti olchisse darajaa isaanii waan isaan asirra facaafatan achitti akka hamatan taasise kanaaf wanni ammas taanaan qarreen qeerroon sodaa rasaasaatiif jennee manatti galuun nurraa hin eeggamtu kan sodaate yoomillee jannatallee hin galu namni sodaattuun jannatan galtu gowwaan hin dhalatuu hin guddatini ka jedhan kan gowwaa mataa dhagaa namicha akka kanaati jechuudha namicha akka kanaati gowwaa mataa rabbi afaan isaa asumatti isaa lugaamu waan rabbiin hawwata kabajaa hagas ga'u dubartootaa kenne kabajaa hagas ga'u hawwataa kenne kabajaa hagas ga'u daa'immanii kenne afaan isaa asumatti rabbi isaa lugaamu mataa isaa rabbi isaa qabu waan jedhee dubbate maal jedhee dubbate sababa hin ta'u maaliif sababa hin ta'u asirraa waa lama baradha barreeffama isaa namni argitan sababa hin ta'u jedhee dubbate sababa hin ta'u jechuun maali ajjee ummata itti roobsee ajjeesa kanaaf sababa hin taane jedhamu lakki naga'ee ummanni kun nadhiisaan jiru hayyoota isaanatu hidhe hayyoota isaanatu ukkaamse amma booda ittiin deebi'u badii hojjedhe sababa akkanaa hin ta'u hin dhiisamoo maali wanni inni barreesse hiika waan hin qabne afaan oromoo isa qaanessaan turre afaan oromoo afaan federaalaa gaafa haa ta'u jedhan an dubbataan jiru jedhe an dubbataan jiru an dubbachuun qofti gahaadhaa miti inni dubbachuun afaan oromoo isatu nuu guddisa afaan oromoo isatu gadi buusa saba oromoo isa xiqqeessa saba oromoo isa guddisa kana gowwaa mataa dhagaa ka waan takka beekumsa takka hin qabne beekumsa takka nama hin qabne nama akkana addunyaarrattu argine hin beeknu Tigreen illee bulchiteetti amata 27 ammoo nagaan bulchite hagana nurratti roobsanii harka nurraa murre daa'imman hin ajjeefne daa'imman manas galchanii hin gudeenne manguddoo harkisanii sammuu isaa keessa hin dhoofne
hayyuu baasanii ukkaamsanillee hidhanillee sodaa ummata kanarraa qabduuf ummata san hin miinne. Bineensaan fuutee mana hidhaa keessan nama seerri itti murteessuuf abbaan murteetti murteessu seeratti haa dhiyaatu jedhan uduutti dhiyeessine qabattee baaftee fuutee bosonatti hin darbitu. Ajjeeftee bineensaan kennitu bineensa nyaate jechuudha. Kuni tuffiin nurraa dhufe sababa kan kee tuffatamne badagade sareen abbaa ofiitiin taane Oromoo ta'uu hin dandeettu. Sii dhufu jirti qeerroon qophaa'e ajjechaa kee sodaachuudhaafuuf duuban deebitu Oromoon. Dhagaye agaazii afoo dhaabbattee aga funyaanii hidhatte karaarraa maksitee si bakka san kasi geette qeerroof qarree ummata Oromooti. Abbaa gadaa katadha tuffattee ukkaamsitee bakka kana jette jara kana achiin si ga'e. Hayyoota akkanaa kanniin beektota akkanaa kanniin Facebook ati tuffattu asirra teette Facebook tanaan bakka san si dhaabe Jawar achi si dhaabe leenci Oromoo leenci haati deette ilmi haati deette kasammuu qabu kasammuun taphatu kasammuun taphatu tapha sammuu nama beeku tapha politikaa nama beeku dimokiraasii akkatti fidu ka beeku haasaya namni beeku. Ati afaan kan kee ganama waa dubbate galgala ni waakkata. Afaan ganama dubbate galgala ni waakkata. Sabaaf sablammoota waggaa urgaa addunyaan tun yookaan Itoophiyaan dhaabbatteerraa wajjin jiraataa waliin nyaataa dhunne. Barakaan kee kana of duuba deebitee bara. Barakaan kee kana wanyaattee bara. Wayyaaneen hin dandeenye. Wayyaaneen uummata Oromoo hin dandeenye wanyaachisuudhaaf. Saba biraatiin wal ficcisiisuudhaaf. Walaayitaan wal ficcisiisuudhaaf. Walaayitaa Shaashamannee gaafadhu si himti. Siltee Shaashamannee gaafadhu si himti. Ijoollee Finfinnee gaafadhu si himti. Guraagee ijoollee Finfinnee gaafadhu. Ijoollee Kofalee gaafadhu. Ijoollee Shaashamannee gaafadhu. Ijoollee Baalee gaafadhu. Ijoollee Amboo gaafadhu. Ijoollee Harargee gaafadhu. Si himti akka waliin jireenya. Warri si caalaa bareechanii afaan kana dubbatan hedduutu jira. Gaafadhu waliin jiraataa turte. Nu waliin hojjetaa turte. Qabeenya nu keessa horanii fooqii nu keessa ijaaratanii. Oromoon hinaaffaan beektu guyyaa takkaafillee. Hinaaffaan beektu guyyaa takkaafillee uduu ani hojjenne isaan fooqinarra ijaaratanii jettee guyyaa takka hin dubbanne. Guyyaa takka afaan isaaniitti hin baane waliin jiraatti. Qabeenya namaatiif falfaluun beektu. Qabeenya namaatiif hawwuun beektu. Oromoon amantii qabdi. Oromoon amantii qabdi. Amantiyyuu amantii kabajamaa qabdi. Ortodoksii amantii qabdu. Amantii keessayyuu amantii kabajamaa qabdu. Kan saba biraa kabaji jettu. Kan saba biraatti daangaan dabarre. Musliima oo fudhatte. Musliimni akka namaa duuntaane akka quraana rabbiitiin deema. Waan quraanni isa ajaje faana ba'a. Quraanni namaa haqa namaa dabsi hin jedhu. Falfali hin jedhu. Hati hin jedhu. Kijibi hin jedhu. Waan ganamaa jettee galgala waakkadhu hin jedhu. Haadha tan teessa si dhalte waakkadhu hin jedhu. Ati bar ummata Oromootiif sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin yaa abiyoot kaasaa dhageeffadhu. Yaa ergamtoota dhageeffadhu. Hoogganaan keessan waan jedhe. Hoogganaan Girrisaa waan jedhe. Gaafa biyya keessa jiru haati tiyya Oromoo jedhe. Gaafa Noobel Piraayisii fudhachuudhaaf ba'e namitti waraqaa qabattee waraqaadhaan maal jette? Abiy Ahmad kan gara lamaa dhalate. Isaan keessaayyuu kan kiristaana irraa haati kiristaana ortodoksii. Abbaan musliima achirraa dhalate jedhe. Achirratti gudiin tantee baate ummata Oromoo afaan lugaamtee du'ati dhossitu
Hakata akka ummata Oromoo kijiba kan kee ganama waan jette galgala akka wakkattu achitti siibaan. Yoo kijiba taate kwaan ka inni dubbaterraa achi deebi ilaal. Achi deebi uf duba ilaal. Yaa ergamtuu kijibdu. Yaa basaastu. Yaa maxxantuu achi deebi ilaal. Achi uf duba deebi ilaal. Anaa miti ka jedhe waan ganama jedhe galgala irra dhaabbateen beeku abii. Jawaarii bilisa sabaase kabajaadhaan salaatee fi kafide minxaafii akkuma namtichi ergamtuun jedhe minxaafii amnee fi biyya galche hujii isaatiin minxaafa isaa afsiise minxaafaa miti uduu boolee kaaftee aga beeta mangistii aga beeta mangistii aftuufillee taate haga kiiloo afurii aftuuf taate hujii isaatitu isa afsiise. Adda namni kabajamee achi keessa jiraatu Daani'el Kibrati mit Kaasahuun Camadaati mit adda namni silaa ollaa kee jiraate paartii fedha adeeggaru si haa mormu namni kana si wajjin dubbataa ture ollaa kee adda beeta mangistii san keessa namni seenee jiraatu Jawaar ture adda si waliin hidhaaf isaan hin malle siif malte malee hidhaaf isaan malle warra sabaaf amantii wallolchiisu akka Daani'el Kibratiitiin malte malee. Maal godhuu dalga qabda? Maal godhuu garraa qabda? Yaa ergamtu niitii tanteetiif jettee uummata saba Oromoo gurgurati. Saba Oromoo xiqqeessuu hin dandeettu. Saba Oromoo ajjeeftee fixuu hin dandeettu. Seete laakoo ayfaran borri jedhe isaani anaa miti. Kan dubartiin ergiteen sodaatu ta jedhe isa. Si ergu jirti uf duuba deemi uf laal. Yoon taanee qollofamtee jirtaa quba qabadhu. Yoon taane ulfiin si cufanii jiranii dafii deebi. Eessa jirta warri itti aantan warri amantii isaa qabdan warri amantii peente nu nama tuquuf achitu amantii tuquutti hin jiru. Yoo ka irraa hiikuu dandeettan taate namtichi qollafamee jira irraa hiika. Namtichi cufamee jira irraa hiika. Isaanii miti warri harcaatee Oromiyaa keessa jiraattu qulfiidhaan jiraatti baay'inni isaanii fakkeenya naannawa kiyyarraa isinii kaasuu danda'a waan ta'eef qulfiidhaan uummata naannoo san jiru abbaa qabeenya naannoo san jiru qolloftee waliin jiraatti yoo mollaalle hojii ashaagiree warri dhaamsa isinii dhaamnaa warri namticha kanaa protestaantii taatan warri itti dhiyaatan kaka protestaantii warra waliin qabsoo jiruu miti kaasaa jiruan amantii ta'ee nullee taanaan ni kabaja ta abbaa fedhe amantii leewwan qabaallee ni kabaja ammoo wanni dubbataa jiru namtichi qollofamee jira akkamitti himna ree akkamitti himna akkamitti itti dubbanna akka inni qollofame akka inni cufame furaan cufamee jira qollofamee jira Daani'el Kibratiitti qollofee achi quba qabaadhu Kaasahuun Camadaattu achi qollofee quba qabaadhu cufamee jira namtichi ka inni bahee dubbatu tana dhugaan seenaa arraba inni gadi bahee dubbatu kanaaf waan galgala jedhee ganama adda baafachuu wallaal tuuwwan ammoo lubbuudhaaf hojjataa jirti warri jala ajajatti kenname ni sodaachisee jaalattee hojjataatti jaalattee wali hojjatti hin jedhina point daadhi wanni qabxii wanni beekuu qabdan warri jala jiru jaalattee jala teettee hojjataatti hin jedhina lubbuudhaaf hojjataa jirti sodaadhaaf hojjataa jirti nu ajjeesa reeffa nama hedduu ajjeesee lafa darbee bineensaa kenne hooggantoota hedduu qabee kantiibaa hedduu fuudhee hidhee ukkaamse jara hedduu dhabamsiise jara hedduu ajjeese carraan nu qabnu akkuma Mallas jedhee ummata Oromootti duulu Mallas bar gaafa ummata muslimaatti duulu bar mikna yaada waliin itti duule bar mallaqni achi nyaadhu humna kiyyaa ol waan ta'eef durgoo ummata kana adda addaan kafale waan humna ol ta'eef deebisee kafaluu hin danda'u kan godhuu qabu ummata muslimaa caafaquu qofa jedhe hooggantoota gubbaarra jiru
akka mallaqa rangaafan galchuu jedhe ka akka Yaasin Nuuruu adda aangoo isaa fudhattee teettaa achi keessa guyyaa takka nu sabuudhaaf Facebook irra gabbaatee barreessite waan dagatun sein Oromoon kanuma parsentiin Musliimni kanuma parsentii dhibba keessa parsentiin 80 kan itti argamu ummata san keessa Oromoo keessa kanaaf daangaa qabanii fixuuf deeman ammoo nu hin danda'an tokko kaaka Abubakar abuukii jennee galgalaa ganama afaan kenna haga afaan kenna nu dhukkubu uduu afaan walitti hin qabanne si iyyaa turre achi keessa dhaabbannee si iyyaa turre sagalee si ta'aa ture sagaleen Hamzaa sun isin gubaa beeka sagalee Hamzaa kun ragaa isin baa beeka yooma kennallee dhagamuu dhabe warri akka kiyyaa kan nama biratti yookaan sagalee ol ta'ellee baaseellee dubbatee nama biratti hin dhagaamne sagalee nama akkasi fuuraan inni baraa keessa dhokatee waraqaan qabu waraqaa sanii mana takka keessa galee fuuraan inni ummata roobsaa gubbaa sanii achi isinii iyyu sun isiniif sagalee ta'e sun waggaa afuriif achi dhaabbatee isinii iyyu isin gubuuf deemti aangoo argannaan ummata Oromootti roobsu jirtan uduuwwan namtichi kuni humna keessan ol ka ta'u taate hujii keessan hin barbaannu hacci hojjetaa jirtan haqaan ala dhugaan ala dirreen siyaasaa haballattu dirreen siyaasaa gadaa dhiifamtu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu abbaan fedhe si arrabsu atillee arrabsi kun dimokiraasii hin barattu irraa Jawaari hin fudhattu yaada hoon beenne isarraa hin korrojju yoo isarraa afaaniif akkaataa hin beenne gadi baatee yoo inni dubbate hin barreeffattu waraqaa irratti yaa biyyi dhageeffadhu digrii kijibaatiin ummatan sochoosin digrii qabatee digrii kijibaatiin ummatan sochoosin sabaaf sablammoota hin gowwoomsin waan ganama dubbatte galgalatti deemuu hin beektu hin dubbatin come on kootu gara deemu kootu deemu ammoo deebi jechuu akkamii isinii deebi'a kootu jechuu akkamitti dhufu sababni isaa qollofamee jira itti micciiraniira namicha itti micciiraniira yaa Oromoo akkam gootarre namticha itti micciiranii jiranii akka gootan godha warri protestilaa warra biraan dhiyeessu Kapsoda bani, kanoda kalmagari, kapso fini saniti, dina weraraniti. Akasi buran dulan. Dina fini saniti. Lali kejara wan fakkat, gitu dah dekat tak kesini kene lupa. Wan ferdulal kejara isa sudah tukana, alben isa sudah tukana. Murado dangal makan. Kau tukar keropi. Ake omini kana la konta. Kenjif keresi tu panjala kani, tu kana tu panjala ta. Tu tena lupisu ma volata, jala tu kabina maraba sa kokete. Tu te wa ufikaste abish. Nafta nya fada bate ufikaste. Tu kana tu panjala ta. Ebidda tu kuntunde tutte. Bakkarate tu kun qabnu tutte. Saba taphachuun qabnu wajjin tapha jalqabde bu'aa isin haayibu handhuura Adaamaa keessatti
Finfinnee keessatti waa takka isinii himaa asirratti waan ummata tuquun qabde tutte wanni jedhuuf maaliif naan jechuun keessanii oolu deebisinii deebisa. Xeefiin kiiloo takka 45 hanga 50 galteerti. Kiiloo takka jechuun waan agattii tanaatti ni beektan. Kun ummata Oromoo tuquudhaan ka dhufe. Ummata Oromoo tuquudhaan ka dhufe. Shunkurtiin kiiloo takka birrii 35 hanga 40 way seenu jirti. Shiroof maali ati argattu sun taati lubbuuf ganaa arrabaan tuquuf deemtu. Arrabaan tuquuf ati deemtu haga isiin qaalofti sitti himu. Kanaaf wanni godhuu qabnu maaliini? Kun qabsoo akka salphatti ilaalina. Waa akka salphatti ilaalina. Waan naafxanyooniif ergamtuun naafxanyoota ajjala deemtee laaltuuf hojjettu hin ilaalina. Labsi sii dhufu jirti qeerroon. Atis sibiila qopheeffadhu. Qeerroonis tarsiimoo qopheeffatteerti. Ifaan ifa wali himaa deemna waan ta'e. Kaduu waliin badadu. Ammoo ciifnee duudha hin duunu. Teennee duudha hin duunu. Maal godhu? Tarsiimoo baafan. Ajjeefnee duunu. Qaammee tokkorraa hanga 5tti dhageeffadhu Oromoo. Qaammee yookaan Paagumee tokkorraa hanga 5tti hafuura si kutuuf qophii taateetti qeerroon. Si kutuudhaaf qophii taateetti qarreen. Dhuuftee qarreef qeerroon. Yaa waliif dabarsaafi mee arganii dabarsaafi. Dabarsaafi arganii ganaa isinii himuuf deemna dhageeffadhu. Waan jedhe akkuma badnamichi bineensi kun waan jedhe ergamtuun tun waan jette quba qabdan. Addisuu Araggaa fi akkasumas ammoo Taayyee Dandaayaan jedhin. Taayyee Dandaayaan amma booda labsiin jedhamu kun fashalaa'ee jira. Wanni qeerroon akkana jettu hin jiru. Caddaas yoo jadda yookaan ammoo wanni akkana jedhamu hin jiru Oromiyaa keessa jedhe. Oromiyaa keessa jedhee asiin dura dabarse. Ammoo hanga funyaanii fi waan nyaatanii waan dhugan dhabanii Finfinnee keessa lubbuu itti dhufte warra achi keessa jiru beeka. Warra achi keessa jiru jira. Akkanuma dhageeffadhu warra as keessa jirtan isin argaa tokko yeroo tokko. Hanga yoomii yoo taate hanga feeta yoo ko ummata Oromoo ajjeesitaat biyya san keessatti Abiyyi qabate Daani'el Kibroot bakka san qabate dhageetta Dammaqaan qabate abbaan fedhe qabate hanga mirgi Oromoo kabajamutti hanga gumaan Haacaaluu bahutti gumaa Haacaaluu irraa kaaftanii hanga qeerroo takka takkaan ajjeeftan gumaa kafaltanii hanga olamaa'oota ajjeeftan gumaa kafaltanii hanga hayyuu keenya Jawaar Muhammadin fuutanii kabajaadhaan dhiifama gaafattanii sanuu akkanaan baasuu miti dhiifama gaafattanii mana hidhaatii gadi baastanii filannoo nagaa adeemsisanitti nageenni isin hin jiru. Ammas isinirra deebina. Akkuma Oromiyaan handhuura Itoophiyaa taate Itoophiyaa taate Oromoon handhuura Itoophiyaati. Hafuura baafachuu hin dandeettani onnee teessani Oromoo malee hafuura hin baafattu abbaan feete quba qabaadhu. Gaafadhu warra dhugaa beeku. Gaafadhu warra Oromoo waliin jiraatu. Gaafadhu warra Oromoo waliin nyaatu. Gaafadhu warra Oromoo waliin bulu. Gaafadhu warra Oromoo waliin horsiisee deebi'u. Warra Oromoo waliin jiraatu gaafadhu. Sii himanii dhageeffadhu. Ki ati naafxanyaa firee takkaa qabattee ergamaniitiin si kenniteefi
ergamaniitii ta'e ba'uuf saba Oromoo guddicha ati lafaa fixuuf deemtu milkooftu. Waan jedhe Shimallis Abdiisaa yaadadhaa sirratti. Oromoon yoo dogongoruu baadhe lakkoofsa. Oromoon guyyaatti mee hagam dhaltii jedhe. Guyyaatti hagam dhalchanii jedhe Oromoon mee na himaa. Miliyoona meeqa jedhe. Yoo dagadhe lakkoofsa. Oromoon guyyaa miliyoona meeqa dhalcha jedhame namni na jiru barreessaa mee. Wayii ibsiniin jedhe. Waa'ee lafa abbaa isaanii qabeenya abbaa isaanii irra qooranii nyaatan Goojjamiif Gondar bakka hin deemne waan ergamtuun naftanyaa taat isaa sanuu funyaan asii galchanii qabaniiran takkalee uumaa oduun uummatarra duulu maata baandhaan mismaara 12 akkas bilisummaan hedduu galatoo miliyoona tokko qabxii sadiin miliyoona Oromoon guyyaa tokkotti Oromoon kan dhaltu guyyatti jedhe kan dhalchitu guyyatti miliyoona tokko qabxii sadii jedhe maamee galatoom raayita akkasumas hundi keessa miliyoona isinii galaami isinii gala miliyoona tokko qabxii sadii dhalchiti jedhe maaltu se galchee dhalchuu isaatti maaltu kan dhalchu uummata Oromooti kan guddisu abbaa dhalchee guddifata baajata san gaafan mallaqa san gaafan ikoonomiin qabu hin jedhe gibiraan kafalu hin jedhe kan guddisu ka hoosisu dubartii Oromooti dubartii Oromooti wanni inni yookaan isaan ittiin cinqimanii jedhanii maali si galaami kanaaf waa'ee miliyoonaatiif waa'ee tiriliyoonaa wani lakkoofuu kan kanaaf jecha wanni waan kana isinii kaasu hin fixa jettee karoora qabatte hin ajjeesettee karoora qabatte miliyoonni tokko qabxii sadii guyyaa dhalachuu jira akkam gootu akkam goota dubbadhu mee yaadaaf xanyicha akkam goota yaa ergamtu ilmi kan kee dhugaa yoo beeke ammoo si garagalee si ajjeesa ilmi kan kee yoo beeke guyyaatti uf duuba deemee si ajjeesa si mataa kan kee jechuudha. Kanaaf xanyoota aduntaan Oromoo himattee ilma kan kee kadhalchitu kan naaftanyaa ittiin tamoo an Oromoo jettee dubbata. Jawaar fakkeenya yoo fudhatte Hamzaa yoo fudhatte Oromoof hidhame Oromoof miidhame ilmaan Hacaaluu yoo dubbatte Oromoof dhaabbate Oromoof du'e Oromoof hojjate. Oromoof Oromiyaadhaaf du'e ammallee ni dubbata waan ta'eef ummata kanaaf jecha seenaan isaaniillee boru waa ol ka'ee dubbatuuf dhugaan isaallee akkanaa ifa waan taatee mul'attuuf ati yoo maal himattaa ilmaan kee kana eessa himta haati tiyya Goojjamii abbaan kiyya Gondaree anis mataan kiyyayyuu Goojjamiif Gondarii garasi gala jettee himattamu balbalatan ta'e gosa kan kee Gondariif Goojjamii himadhu jettamo akkam goota ilma dhalchite kan seena si gaafata galmaa'ee taa'aa jira kunoo takka galmaa'ee si taa'uu jira wanni ati hojjette sagaleen tante barreeffamni kan kee waan ati ummata Oromoo irra duulchite kun hundi taa'ee si ilaalu jira akkam goota lafa si liqimsa ilmaa intala kan kee akkamitti dhoosuu dandeette si kalaami akkam godhuuf deemta siin jedhee bar kanaaf wanni gate salphina keessa jirta warri PP keessa keessattuu deeggartoota bilginnaa taatan Oromiyaa keessatti hooggantoota bilginnaa taatan Oromiyaa keessatti karaarra hin jirtan dhugaarra hin jirtan ilmaan Oromoo gurgurachuuf deemaa jirtan saba Oromoo gurgurachuuf deemaa jirtan qeerroo Oromoo ka nageenya Oromiyaaf Oromoo eegsisuudhaaf kaleessa fuudhee obbo Lammaan bakka sanii ummata san dhaabe
ka abbaa duulaa bakka sadii ijoollee tanaaf dhaabe ka juura diinsaa doo ummata kanaaf jedhee ummata kana achi dhaabe ijoollee san ficcisiisuuf deemaa jirtan oromoon haa dhumatu rakkoon qabnu guyyaa malee duunu waan ta'eef guyyaa malee rasaasaa miti ulee na dha'uu hin dandeessu warra qarree fi qeerroo hiriira bahe manguddoo hiriira baate uduun dhayamin warri mana keessa jiru du'aa jira warri adda hiriira bahe yookaan dhagaa darbate uduun duune warri mana keessa jiru gudeedamu jira namni badii hojjate oduu taa'u ka badiin hojjenne ajjeefamu jira maali wanni ati kanarraa eegu salphinni kana tare hin jira ka ummata oromootiin diqqeessite ka ufii xiqqaate kanaaf qeerroon sii dhufaa jirtii qophaa'e Tigraay sii qophaa'ee jirtii qophaa'e sii qophaa'ee jirtii qophaa'e yaa ergamtu ilmaan tantee nyaachisuuf deemta yaa dhageeffadhu ilmaan teessa nyaachisuuf deemtan obboleewwan keessanii silaa obsan qabdanii gara nyaattoon qabdanii ka qaraa gara fiddan dhabdan ka gara deebistan dhabdan wayyaanee isinii qophoofteerti isinis ammoo lakkoofsa tokkorra hiriirsuudhaaf qophooftanii jirtanii ajaja ka isinii kennu wayyaaneedha amantii ummata oromoo fi poolisii oromiyaa irraa hin qabdanii hooggantoota oromoo irraa hin qabdanii paartii oromoo irraa obsaa fi abdii irraa hin qabdanii milishaa oromoo irraa abdii hin qabdanii humna addaa oromoo irraa abdii hin qabdanii lakkoofsa tokko irratti abiyyii fi nafxanyoonni qophiidhaan isin kaa'uuf diran isinii himeera yoo lakkoofsa tokko irra hiriirtee wayyaanee bira dhatte boolla qota sirreeffattee alaamaa ofii baafattee fanjii sii qopheeffattee si eegu jirti asiin dheessa jettu ama warra nafxanyootaati achiin jira asiin rasaasa si deebifti dheessitee ba'uu hin dandeettu finfinnee mataa gasi deebifnaan sii dhumattee quba qabaadhu warra uf bari ammas yoo asiin Tigree achi qaqqayeechu taate rasaasaaf fanjii si awwaalteetti daaraa si godhuuf deemti otomaatika quba qabaadhu muuxannoo waggaa dheeraa qabdi sii kaleessa guyyaa torbee sadi si leenjii sii kennanii alaamaa iyyuu duudhee jedhanii kan faallaa deebiftee dhooftu ilmaan oromoo bira geettee magaatti sammuu adda yaaftu bira geettee simbira muudha'uu hin dandeettu namaa miti namaa miti arba uduusii dhaanii arba alaamtee dha'uu hin dandeettu muuxannoon qabdu kaa muuxannoon kan kee uduu qabaatte uduu dandeettii qabaatte sibiila baadhatte kana ilmaan oromoo hanga fixan ciiftee laaltu teettee laal mindaa kan kee sii kafaluu dhabuudhaaf haga si cinqamaa jirtuun hin beekta haga maatiin kee manan rakkataa jiru hin beekta warri poolisii oromiyaa warri federaala keessa hojjettan warri humna addaa keessa hojjettan balbala ummata oromoo dhaxxanii nyaata gaafachuu jirtan balbala ummata oromoo dhaxxanii mallaqa gaafachuu jirtan achii dhufa mallaqa bakki sun kunoot achii dhufa mallaqa achii dhufa nyaanni achii dhufa fooni achii dhufa kuduraa ati irree ittiin baaftu foon ati achii nyaattu achii dhufa ummata san iddeeq ummata san daangaa qabadhu mishigii wayyaanee dhattee daaraa ta'uu irra mishigii oromootti ol deebi oromiyaa bilisoomse achi deebi saree hin deebini gara biraa achi deemtee rasaasi si nyaatin wayyaaneen asii sibbante isaayyaasi dheessa hojjette isaayyaas asii sibbane abiyyi waraana isaa amanamoo warra ta'an duubarraan si ka'ee ol deeba hojjette sitti deebise duubaan si nyaachise dalgaa yoo bayaa jette ammoo ama karaa nafxanyoonni achiin asii si qabdee gara dhattuun qabdu hafuuran baafattu nyaachuu miti dhageeffadhu Taayyee danda'a sin fayyadu abiyyi sin fayyadu si miidha malee addisuun sin fayyadu si miidha malee shimallis sin fayyadu si miidha malee sin fayyadu nam tokko si fayyadu hin jiru achi keessa ka si fayyadu ennoo ka si ta'e siimu
kasi fayyadu ummata Oromooti. Saba bal'aa Oromoo kan saba bal'aa Rabbiin bal'isee biyya tana keessaaf Afrikaa keessatti akka samii bal'isee nu agarsiisu tana bal'isee ummata akkasiin kasi fayyadu kan yoo ummata Oromootti dhufte yoo waraanni asiin si dhufe duubaan si baasa afoo manaa yoo si dhufan duubaan bahii deemi siin jedhe yoo keessa jiraatte lubbuu fi onnee ofiitti kenne hagaati meeshaa lafa keette sirreeffattuuf isa ummata kana si dura du'a dhagayi ummanni kun dura si kaa'uuf deemaa dhagayi dura si ajjeesuuf taa dhagayi takka hin haftan dhiiga ilmaan Oromootti isinillee mala isinii baasee quba qabaadhu bar rabbii yoo nuu dhaabatu wayyaanee kaasee dhaabee bar ummata Tigraay qopheessee akkana kaasee dhaabee bar akka utubaa manaatiin Itoophiyaa sochoosuudhaaf Itoophiyaa qola keessa galchuudhaaf bobaa jala galchuudhaaf rabbi dhugaa kenna baasuudhaaf jecha ummata Tigraay kaasee walii galchee dhaabsisee rasaasni siyaasin nurra roobsitan ittiin nu ajjeeftanii kaatanii rasaasa kanaaf reeffan kenninu mallaqa baasaa jettan reeffa kee lafa sanii allaatti nyaatuuf deemu barahaa keessatti reeffa kee saree nyaatuuf deemu yaa poolisii Oromiyaa yaa humna addaa Oromiyaa yaa milishaa ganda keessaa dargaggoo umriin isaanii 16-15 humnaan qabanii waraana guuruu jiran humnaan qabanii waraana seensisuu jiran sababni isa dangaa biraati ilmaan Oromooti yoon taane alatti dangaa biraa seenanii Sidaama seenanii dirqamaan daa'ima umrii 16-20 dargaggeessa fuudhuu mirgan qaban hin kennitu waan ta'eef si waan ati waraana irraa kaafee biti kabobaa haadha kan kee jala jiru baasanii bineensaa kennuuf deeman bineensa dhagaye maal jedhe Bilaal jette guyyaa takka namtichi we need justice jedhu sun kana dubbate jettee dubbatta bor guyyaan ammaa miti torbaan takka angeetu dhufu jirti quba qaban warri sitti dhaadata jarri sitti dhaadata kanaaf wanni sirra jiru kun waan guddaa si fe'amee jira waan guddatu baa guddaa si jira falmadhu ka'ii dhaabbadhu warra si dhoksuu danda'u Oromoodhaa Oromoodde warri si kabajuu danda'u Oromoodhaa kabajaa san ofirra kaan warri si nyaachisuu danda'u Oromoodhaa Oromooddeebi yoo waan biraa dhabe bar hoolaa qalee si jiraachisaa bar hoolaa qalee si bulchaa bar jarri ammoo akka ati sanyii Oromoo qofa taate waan beekuuf si maqalee bineensaa si kenna si maqalee bosona keessa si darba si maqalee qilee keessa si darba ammoo Oromoo uduu ati diina feete taate hawwanni Oromoo abbootiin Oromoo qeerroon Oromoo diina feete ati Oromoof taate fuutee hoolaa qalchitee uduu ati nama sa ajjeesuuf taatellee nyaachiftee obaaftee horii si qaltee kabajaa si gootee ulfina si gootee uffata si uffistee si bulchitii bar kun dhugaa Oromooti sabaaf sablamnoon biraa haa dubbatani kanaaf ammas dafaa deebi'aa uf laalaa warri maatii taatanis warri obboleewwan biyya alaa jirtan waliif dabarsaa bakka isin barbaachise irraa muradhaa maatii keessanii yookaan nama keessanii ergadhaa uf eeggannoo godhaa tokko yoo dandeettan gara ummata Oromootti deebi'a waraana keessan baadhadhaa sibiilillee ka Oromooti xiyyiitiin ta Oromooti lafa eenyutiin bitan qabeenya eenyutiin fidan lafti qoodaa jiran ta'e eenyuti taakkaleellee itti galchaniira mismaarii Biraanuu Naggaa itti galchee jira lakkoofsa 12 itti galchee jira lafa ofii achiin fudhatee akka isa dubbiin qabne taakkalee asii itti galchaniiran qabeenyi qoodamaa jiranii ta Oromooti gaafa guyyaan geette dubban gaafa guyyaan geette wajjiin dubbanna waan ta'eef kanaaf jecha waan biraarratti
Ana mana bira hin jiru. Kanaaf jecha wanni godhuu qabdan maali? Arduma qabsaa'uudha. Mama gafa. Kanaaf wanni isin godhuu qabdan adeemsi isin horuu qabdan as deebitanii tokkummaa Oromootiif qabsoo Oromootti makamu diina isin afoo dhaabbattanii dalga gortanii dha'uudha. Tarsiimoo qeerroo isinii himuuf deeme. Tarsiimoo qeerroo isinii himuuf deeme. Kanaaf yoo tarsiimoo kana itti ka fayyadamnu taate qeerroon hojjechuudhaaf irra aanuudhaaf qophii irra jirra. Yoomillee nu mooyattan akkuma isinii hime san 1.3 miliyoona tokko qabxii sadii guyyaa dhalata achi oli dhalataa jira yeroo ammaa kana. Achi oli dhalataa jira. Oromoo balleessitee waadutaa dhufumaa badda waan ta'eef. Kanaaf yaa Oromoo gaafa labsii amma dhufu kun murteessaadha. Keessattuu warra maggaarrajaa duuba taa'ee hayyuu Oromoo irratti waan hin taane dabarsuuf deemu takka. Abiyyi saalfatee nafxanyaa sodaadhaafi waan keessa jiru keessa ummata Oromoo as deebisee baasuu kan lubbuu itti dhufte gara deemu dhabe gara deebi'u ka dhabe yeroon isaa ammas amma jechuudha. Gadi bahee uduu nama sammuu qabu nama dimokiraasii amanu taate dirree isaa bal'isee abbaan fedhe mooyatus abbaan fedhe qaabus karoora waggaa 14 nurra baafatee natu mooyatam natu qabataaf ka ummata hadoochan kun gowwummaadha. Doofummaadha. Beekumsa hin qabu. Mataa qollofaniira ni quba qabaadha. Abiyyi maal godhan? Abiyyi maal godhan? Abiyyi mataa qollofaniira ni quba qabaadha. Cuufanii jiran. Akkamiin cufan jettee nan gaafatin? Akkamiin cufan jettee nan gaafatin? Lammata waan kan dubartiin ergiteen sodaatudha mire qilleelleen seena. Seete laakoo ay faram ergamee jira ajajamee jira uduu dubartiin tunadha. Niitii isaasa yoo fudhattan saba Oromoo kanaaf sodaadhaan kiyya warra abbaa kiyyaati warra ilmaan tiyyarraa dhalatte kabajaa isaaniif qaba. Abiyyi wanni hojjetaa jirtu kun sirrii miti. Daa'imman du'aa jirtu kun sirrii miti. Hawwanni mataa isaanii baqassaa jirtu sirrii miti. Tan gudeedamaa jirtu sirrii miti. Wanni hojjetaa jirtu kun sirrii miti jetti. Uduu dubartii Oromoo taate. Uduu dubartii akka beektuuf seera beektu taate. Uduu dubartii abbaa gadaa taate. Uduu dubartii amantii qabdu taate. Itti himtii turte. Abiyyi sirriin jirtuu dhaabbadhu. Dirree ati karaa ati ittiin deemtu sirrii miti. As bahii rakkina jiru waliin mari'adhu. Yoo ufiin ajjeefne haqaa caaluu baasi. As bahii waliin dubbadhu jetti. Kabajaa intalti Arsii qabdu. Kabajaa intalti Oromoo qabdu. Kabajaa intalti Booranaa qabdu. Kabajaa intalti Iluu qabdu. Kabajaa intalti Hararii qabdu. Adda argite jechuudha Oromoon. Kabajaa ta'e adda argitan. Adda baafattee argite jechuudha. Kanaaf nu dubartii Oromoo ammas kabajaa isinii qabna. Kabajaa ilma Oromoo irra keettan waan ta'eef. Kabajaa ilmaan Oromoo irra qabdan waan ta'eef. Amantii nu duu isin hin qoonne. Ati kiristaana duu hin jenne. Ati musliima duu hin jenne. Ati peente duu hin jenne. Ati ortodoksii duu isin hin jenne. Ati waaqeffata duu isin hin jenne. Kabajaa ati qofa qabdu. Jaalalli ati saba biraatiif qabdu. Jaalalli dhiirsa keetiif qabdu. Jaalalli soddaa qabdu. Jaalalli soddaatii qabdu. As biratti quba qabaadhu. Jaalalli soddaaf soddaatii ati qabdu. Safuun ati beektu. Safuun ati beektu waa hunda tarti. Yaa intala Oromoo. Yaa intala Oromoo asirra illaan. Taabiyyii waan jetteen gidanoo. Carrisoo. Wode alaatti bal wode fiit bal. Gidanoo iyyaale yoo siin jettee ajaja achii kennituuf. አይዞህ አትፍራ ሴቶችን አናታቸውን ከፈለክ በ10 በ15 እንዲደፈሩ አድርጋቸው
ሕፃናቶችን አናታቸውን በላቸው፣ በአለንጋና በዱላ ቀጥቅጣቸው። ልክ እንደ እባብ አናቱን እያልክ በጥይት ብቻ ከምትገል በዱላ ግደላቸው እያለች ዛሬ ሞራል የምትሰጠው ማናት? ኒቲ አብይት የአብይ ሚስት ናት። ለልጅ የምትቆረቆር ኖሮ ለሚስት የምትቆረቆር ለወንድ የምትቆረቆር ቢሆን ኖሮ ለእህትና ለወንድም ብትቆረቆር ኖሮ ዛሬ አታስጨርስም ነበር። አብይ አቁምና ወደ ነጻነት ተመለስ። አብይ አቁምና ወደ ዲሞክራሲና አላወራም አማሪፈት ኢትሪስ አማይሮንክ ያለ አማሪፋሚት ከናፍ የሮ ቀባደ አማሪፋት ኢትዴ ባንተ ሰባብ ሰብለምኖን የሮ ብራክዱበት እንጫጫብስና ከናፍ የሮ ከና ኮቱ ጀዴ ከበጃ እንተልቲ አርሲ ኦሮሞ ቀብ akkuma isiniyama boorara arti maali nu jenne kutaan kudha tokko kabaja dubartiin qabdu kunooti yoo aboo sin jaalanna qilleensarratti hawwata teessan amteenna nu jiraadha abboota teenna nu jiraadha aadaa nu barsiiftani warri duutan ammoo jannata rabbi isin yaa'ib warri madooftan rabbi madaa keessan isinaa fayyisu rabbi madaa keessan madaatana guyyaa qiyaamaa warra argatu rabbi isin yaa godhu warra ajirii ittiin argatu rabbi isin yaa godhu qeerroo oromoo qarree oromoo warri itti dhiiddan warri itti duutan warra fuula rabbii irra milkaa'u isin yaa godhu fuula abiyyiitii miti ammoo fuula abiyyii irratti illee dimokiraasii warra galu rabbi isin yaa taasisu miilallee cittu harkallee cittu mataallee madooftu qaamallee madooftu rabbi bilisummaa si agarsiisu ijaan warra du'eef ammoo ilmaan isaa rabbi agarsiisu haa caalullee rabbi dhugaa isaa lafan buusin haa caalullee rabbi bilisummaa ilmaan isaatii isaa agarsiisu akka ilmaan isaatii fi waan mala biraan dhoofne ummata kana nurraa qaba ka ummata kana ofirraa eega ummata saree ofirraa eega ummata kabajaan qabne ofirraa eega dubartii kabajaan qabne ofirraa eega sababa kabajaan qabne ofirraa eega saba kabajaa qabuuf bakka kenna saba hayyuu ta'e bara doofummaa sani warra mari'atee sirna gadaatii walii galuu danda'u haala gadaatii walii galuu danda'u taa'umsi isaa taa'umsa qabbana jala kan ta'e adeemsi isaa ka dharan dubbanne ka dhugaa malee hin dubbanne ka waaqni isaa waaqa tokkocha malee waaqa biraan beenu ummata safuu beeku ka akkasiisan kabajaa sii qabna dubartii oromoo ka hadha si gudeedamtuu kanaa miti kabajaa sii qabna daa'ima oromoo ka sammuu si burussanii miti si jaalanna yoomillee abboota kenna warra utubaa manaa taatan kabajaa isinii qabna kabajaa keessan ufirraa hin mulqina kabajaa keessa ufirraa mulqitan jechuun adda hayyuun oromoo du'e beekaan oromoo du'e sheenni du'e qeesiin du'e daa'ima burussanii kaan gudeedanii yoo mana galle qofa yoo mana dheessinee rasaasa sodaadhaaf mana galle taate abiyyiin sodaadhaaf mana galle taate gaafa san salphanne oromoo gaafa san kufne oromoo isin ajjeesanii maal jedha waadaa gala abbaa feete ammallee irra deebi'ee isin hima mana dhufanii ajjeesuutu warra jira akkam gootaa maa warra mana galchanii ajjeesaa mana seenanii ajjeesuu jiran akkam gootu warra ala ba'ee kuno galaa jira nagaan gala ka guyyaan geette mana dhufanii ajjeesuu jiran kan galmeen ta'e akkana duuta siin jiraachisi dhufu jiran yaa oromoo naannoo 11 nu saalfachiisina naannoon 10 nu saalfachiisu jirtan jimma quba isin qabna akka isin ukkaamsanii quba isin qabna akka abiyyiin xireeffattan quba isin qabna akka abiyyiin hin feene quba isin qabna nama lakkoofsaan laakkamu bu'aa jala baate malee ammoo waan itti jirtan quba isin qabna ilmaan oromoo kutaa 11 isin wajjin jirti gurra baasee isin eegaa jirti shawa kaleessa tuulama kaleessa gaafa sirra rooban ummata oromoo qeerroo kuma shanii irratti wareegame
mirga keetiif lafa kee irraa si duusi dhiiban gaafsan Oromoon kee si wajjin dhaabbata. Tasoon isin sodaachisanii kamallaqaan bitamtanillee waan biraallee godhuu dhabaattan ilmaan Oromoo irratti rasaasa ofii dabarsitaniin kennina. Feetan baya feetan dhiisa. Yoo Rabbi jedhe Harargeedhaaf Arsii qofaan, Harargee Baalee qofaan, Harargeef Boorana qofaan, Harargeef Walloo qofaan Oromoon bilisoomuullee ni dandeetti. Cinaan yookaan Harargeen qofti yoo adda akka dhaabattu kaate bilisoomsuu ni dandeetti Oromiyaa. Abiyyiin buqqisuu ni dandeetti. Kanaaf saalfanne yaa Oromoo, saalfanne yaa saba bal'aa. Nuun saalfachiisinaa gaafa qarreen Harargee kaatee bakka hundatti hiriira baatu gaafa gowwaan ulee itti kaayate akkana dubartii Oromoo dha'uuf deemu gaafa dubartiin onnee guutuudhaan bira dhaabbattu ati eenyu sabaaf falmadhe malee kibijibaanii miti qe'ee kiyyaaf qabeenya kiyyaaf falmadhe malee ganda kan keen dhufne hayyuu keenna nagaa ukkaamsitee wallaalaa nurratti ol baaste kanaaf falmadha malee haqaaf falmadha malee haqan dabsine